Gama biraatiin gama hawaasummaa bal'ina wanni hawaasummaa kan bal'oodha. Waa'ee hawaasummaa keessatti rakkoon jiru maal fa'aa yoo jenne jaarmaa hawaasaa waan jiru raayidee firdanii haasofna. Jaarmaa hawaasaa dhabuun akka hawaasa fuudhitti kun waan qorannoo barbaadu miti. Jaarmaa hawaasaa dhabuun hawaasummaa keenya wanni diigarra takka jechuudha. Jaarmaa hawaasaa yoo qabaate namni tokko faayidaa hedduu argata. Jaarmaa hawaasaa waan hedduu qaba. Hojii jaarmaa hawaasaa itti sun seenneewu jaarmaa hawaasaa matoosaan jiraachuun badii haa dalagu tokko haa dalagu waan faayidaa qabu akka mataa keessatti dabaluutu jechuudha. Tokko maali kun leedershiippii yookaan waan gaggeessummaa yookaan hoggansa jedhan kana jalatti shaakalte jechuudha. Fakkeenyaaf argaa keessatti nama cimaa tokko eenyu nama cimaa eenyu nama dadhabaa eenyu obsa qaba eenyu nama hoggansa danda'a eenyu dandeettii qaba dandeetti baasuun itti ulfaataadha. Maaliif jaarmaa tokko xiqqaan tokko taa'anii kan hoogganee bu'aa buuse yookaan hoogganee hasaasise yookaan ammoo wanti godhe inni beekama jechuudha. Hanga san godhetti eenyu cimaadha eenyu hogganuu danda'a eenyu hogganuu danda'u waan jechuudha adda baafnee beekuu hin dandeenyu jechuudha akka hundoodha. Nama cimaan eessatti sadarkaa roga kamiin cimaadha eenyu eessatti dandeettii qabu eenyutu hoggansa dandeettii qabu nuti deemutti eenyu duuba taa'ee hoggansuu dandeettii qabu waan jechuudha adda baasuun faalata jechuudha. Nama cimaan qonnaa yoo jennu nama cimaa akka hin beeknu. Kanaaf faayidaan isaa takka leedershiippii shaakaluu yookaan ammoo gaggeessummaa shaakaluu jechuudha. Gaggeessummaa namni sun shaakaliin gaggeessaa fi gaggeessummaa kan danda'u adda baasuun ulfaataadha jechuudha. Kanaaf faayidaan jaarmaa hawaasummaa faayidaa inni hojjetu sun ta'e isumarraa faayidaan biraata akka osoo hojjetan ta'e gaggeessummaa shaakaluu jechuudha. Kabiraa wal baruudha. Namni ciccimaa wal baruudha kabiraa. Namni ciccimaan jaarmaa hawaasummaa keessatti wal harka gahee hojii wal qoodee hojjeta eenyu eessatti akka cimaa ta'e wal harka jechuudha namni cimaa. Namoonni cimaa kun wal harkan yaada isaanii xiqqaa qaban walitti fidanii hawaasa kana faayidaa buusanii bu'aa qacceessuu danda'u jechuudha hawaasa kana. Kun ammoo wanni faayidaa inni qabu hawaasni kun mataa waliin qabatee akka deemu yaada namni cimaa wal dhufu qaba jechuudha. Asdaffaati hawaasni kun tola irratti haa ta'u badii irratti haa ta'u tokkummaa qabaachuu irratti faayidaa sii qaba jechuudha. Jaarmeenyi hawaasaa kun jiraatu hawaasni kun tola irrattis ta'u badii irrattis ta'u bifa takkaan sirriitti kan dubbatu. Kun fudhatama mootummaa birattis nama birattis addunyaa birattis abbaa biratti fudhatama qabudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jaarmeenyi hawaasummaa kun yommuu jiru fakkeenyaaf tokkummaa gunjuu namni yaadaan tokko ta'uudhaan miti. Yaada wal fakkaatu qofa qabaachuudhaan miti. Yaaduma garagaraas waliin fidee waan takkan hojjechuudha namni. Kana walii danda'uun wal shaakachiisuun kamii jaarmeenyi hawaasaa jiraachuu qaba jechuudha. Gama biraatiin kanuma hoggaa hiinu fakkeenyaaf rakkoon takka akka hawaasa kun kanatti dura geessee qaamni nu dubbatu kamtu jira qaamni jaarame hin jiru. Jaarmeenyi hawaasummaa san xiqqaan badii jiraate maqaa uummata kanaa baadhatee dubbata kun dhageettii kan dubbatu akka mootummaa birattis dhageettii hawaasa kana filattuu hawaasni kun akka dhagahuudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Kana jechuun faayidaan isaa takka. Sadii dubbadhee faayidaan amaleeffaadha. Hawaasummaan kun mataa isaatiifuu rakkoo maal qaba bu'aa maal argachuu jira. Maal argachuu qabu waan jiruuf hin beeku. Kana ammoo agarsiisu qaama jaarame. Qaama jaarame kun maal godha? Qorannoo godhuudhaan rakkoon uummata kana maalii waan jiru qoratee lafa kaa'e. Rakkoon gama barnootaa jirtu maal jee lafa kaa'e. Rakkoon gama dinagdee jirtu hawaasummaan jirtu. Rakkoon dargaggootaa maali? Rakkoon amala badaadhaa. Rakkoon maqaan taane jechaan taane warraasuudhaa maali waan jirutti kan fageenyaan qorannoo godhee ogeessituu gahaa qabna qorannoodhaas baase jechuudha. Kun faayidaa inni qabu faayidaa jaarmayaati. Rakkoon hawaasaa maal waan jiru hawaasnis ni bara mootummaanis ni barti dhaabbileen miti mootummaa adda addaas ni barti hawaasni hundinuu namni hayyoonnis ni bara jechuudha. Kana irratti argee namni rakkoo fayyaa keessattuu argee dhaabbileen fayyaatii fi ogeessituun fayyaa irratti hojjetti. Diinagdee rakkoo akka jirtu namni yoo argee qorannoodhaan yoo mul'atte ogeessituun diinagdeedhaa diinagdee irratti hojjetti jechuudha. Rakkoon as deemu diinagdeedhaan fakkeenyaaf ammoo COVID kun erga dhufee booda COVID-19 erga dhufee booda rakkoon diinagdee guddaa tokko addunyaa qunname. Kanaafuu qorannoodhaan rakkoon kun as deemu kan argan fuuldura maal godhuu qabnu waan jiru barbaadu jechuudha addunyaa irratti. Kanaaf nutis akkasumatti rakkoon fakkeenyaaf waa'ee jimaatti yoo tuqne yeroo dabree torbaan lamaatiif jimaan hargeysaa cufamee ture yeroo sanitti maal godhuu qabnaaf maanni maal waan jiru silaa dhaabbanni jiraatee dhaabbasaniitu kallattii kaayee jechuudha. Hayyootan jechuudha. Kanaaf faayidaa hedduu qaba jechuudha. Faayidaa toora afur immoo kanatti irraa dubbadde faayidaawwan biraan as bahee jiran. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo tokko waan dabree yoo argatan yeroo dabree gama mootummaatiin haasawamee gaafa walgahii mootummaa fakkaata Ambootti addis wara gaafa waa'ee Luqaas Mikaas dubbatanii waan seeratti mormiin ka'ee akkaataa dubbatamee fi wanti dubbatamee sirrii ta'uu dhabuurraa mormiin ka'ee hiriirri baamaa ture. Harargeettis bakka addaa baamaa ture.
Garuu immoo fayyaaramee fakkeenyaaf arsii yuuza association kajaamuu jira waldaa dargaggoota arsii kajaamuu jira waldaan kun gurmeessee bifa addaatiin dargaggoota hiriiraas baasee ibsa diinollee baasee gurmee ture. Hedduu bageetti argatee hanga mootummaan dhiifama gaafatee injinar Taakkalaa Uumaatti argee manguddoommaan qabbaneessitu jechuudha. At the same time wanni kun calanqoo fi aanolee waan gocha wal fakkaataadha. Calanqoo irratti immoo dhaabbanni dargaggootaas ta'ee kan manguddoo kan dhaabbate waan jirreef haasawmeetuma calqame jechuudha. Dhaabbanni tokko kan danda'e jaarmanii hawaasummaa waan jirreef aan mataa keenyatti fakkeenyaaf feesbuukii poostii godhuu danda'a, poostii godha, abuus poostii godha, poostii bakka. Silaa jaarmee tokko xiqqaan jiraatee maqaa jaarmee saniitiin dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Hawaasni dhagaa, mootummaan si dhagaa, qaamni adda addaa dhagaa jechuudha. Kun faayidaa jaarmee hawaasummaa irraa argamu jechuudha. Kanaaf jaarmee hawaasummaa jiraachuun akkaan murteessaadha. Sagantaa addaatutti yoo biyyee jaarmee hawaasummaa dhabuudhaa fi wantoota biraa irratti xiyyeeffannee bifa bal'inaan isin dhufna sagantaa irraa nuti uffisaniif hojii qoratoomaa